waaqaaf lafa irraa fagaata. Kan biyya keenyaaf kan as jiru namni asiin nagaadhaan filatee ammoonatti waa tokko nageenye. Namichi Odingaa jedhan iyyuu abbaan gaazexoonni gaafannaan kaawwateera jedhanii jeequmsi kaa rakkoon inni dhufaan tokko jennaan nuti Itoophiyaa fi Sumaalaa miti jedheedha. Yaa kana nu bichaa otoo hin taane warra laayyuu beeku jechuudha. Filannoota ajjabuuf asitti argamtan kanaa fi kan Itoophiyaa akkamittiin wal bira qabdanii ilaaltume? Hunda jaala gaa'e waan tubattu Itoophiyaadhaan fa'aa wal bukkee keessa inni ilaaltu namni nagaadhaan filatee gala namni asiifachi nama dhiibu hin jiru warri wattaaddaroonni mootummaas cal jedhanii malee qawwee baay'een argitu. Iddoo tokko saawuu gurraan nageenya malee waa namni wayii paarlaamaa immoo maalii dorgomu wayii waa jeequmsa kaase jedhamu malee kan rakkoo akkasii rakkoon nuti tokko dhageenye ishiin mashiinii iddoo tokkotti ishiin ittiin mallattoo fudhatan ishiidha malee rakkoon biraa waa tokko namni nutti himu. Sagaltamii torba malee biyya keenya keessa bar filannaan hin turre. Yeroo nugusaati qabee filannaa jennaa yeroo nugusaas yeroo dargiis yeroo yaadegis amma yeroo biltsiginnaas filannaadha jedhama malee akka filannaatti yeroo baay'een jiru. Amma isa darbe harki 55 amma harki 60 filannaa keessa turre. Paartileen biyya bulchuutu ofuma isaatii wajjin dorgome. Galmeen isaas immoo harka 100 keessaa harka 98 harka 99 jechuun filannaa miti. Fudhachuudha malee filannaa miti sigalee. Kanarra hunda caala immoo nagaa biyya sanatti fiduu hin dandeenye rakkoo biyya sanaa abjuu biyya sanaa fiduu hin dandeenye amma bare filannaa booddee garatti deemnaa maal taanaa inni lola keessa tures inni maal keessa tures garatti deemu wallaalee yeroo jirudha. Biyya sanaa biyyi suni karaa qaxxaamuraa gadhee gubbaa jirti jechuu kooti. Naa walitti hin dhufu. Addunyaa gubbaatti paarlaamaan sadiitu jira. Paarlaamaan jabaani paarlaamaa seera baheessa baasu seera baheessa to'achuu danda'u warra bulchuu maal kana to'achuu danda'u inni paarlaamaa jedhama. Paarlaamaan inni lammaffaa immoo seera baheessa baasa. Seericha garuu hojiirra oolchuu hin danda'u. Paarlaamaan inni sadaffaa immoo warri faranjii tooking shooppii jetti. Dubbachuudhuma malee homtuu hin jiru. Kan Itoophiyaa garuu yeroo baay'ee isa sadaffaa sanayyuu gadidha. Paarlaamaa jechuun bari iddootti mariidha. Iddootti mari'attu iddootti dubbattudha. Kan keenya suma sadaffaa sanaa gadidha jechuudha. Dubbiinuma yoo akka ta'utti kan dubbachuu danda'u muummicha ministeeraa duwwaa. Muummicha ministeeraa malee warri kaan hin argitu miti akkatti paarlaamaa innaa warri Amaaraa fi paarlaamaan dura taa'an sun innaa isaan wal lolan hin argita miti. Ajandaa naa qabi lakkiisiin qabu. Dubbadha lakkiin dubbattu. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa fi TPLF marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophiirra akka jiran ni himama. Mee kanarratti yaadni keessan maalidha? Marii calqabuun isaanii bayeessadha. Waliigaltee gochuu yaaluun isaanii bayeessadha. Lola dhaabuu yaaluun isaanii bayeessadha. Garuu wanti lama beekamuutu irra jira jechuudha. Tokko mootummaa fi isaan lola dhaabuu jechuun gara mariitti deemuu jechuun rakkoon biyya sanaa hiikamaa miti. Rakkoon bal'aan biyya sanaa Tigraay duwwaa miti jechuudha. Amma dachii bal'aan sabni bal'aan lola gadhee keessa jiru olaantummaan seeraa akka hin taanetti manca'ee badee jiru tokko Oromiyaadha. Rakkoo iddoo tokkootiin bichaa miti kan dhufe wal qabateetu deemaa. Hooyi kames wajjin hiikama biyyi sun hoo nagaa argattee laga ceetes wajjin ceetii hoo dhabdessi baduu dandeessi wajjin. Marii biyyaa waliigaltee biyyaa hunda hammatu. Hamma sanatti jarlachuu wal qabatanii yoo deemne mariin suni eessaan hunga'u biyya sanatti nagaan fidu karaa sana siyaasni biyya sanaa rakkoon isaa hiikkatee laga ce'aa waan jedhuun qabu jechuudha. Jaa kana jarlachuu kanatti yaaduutu irra jira jechuudha.
Oromiyaa jechuun egaa teessoo warra mootummaarra jiranidha. Humni kun filannaa keessa tapha nagaa keessa gallaani guyyaa salaata nurraa fudhatee deemaaf fi biyya gajee qabu karaa saaqan jechuu kooti malee waan biraa miti. Sodaa. Qabsoon karaa nagaa tapha ofii qaba. Qabsoon karaa qawwee deemu immoo tapha ofii qabaa jechuu kooti. Hunda caalaa namni bosonatti kan galu bosonuu ta'uu barbaadee miti. Carraa nagaadhaanii socho'uu danda'antu akka ta'utti hin jirre. Reebamuu jira, hidhamuu jira. Innaa sana namni maal ta'e maafanas ta'ee reebamaa, maafanas ta'ee ukkaamamaa, maafanas ta'ee kana ta'ee dheetu bosona gala. Karaa keenyaa garuu dhugaadhaanii qooda keenya baharra jirraa jenna. Amma waan siyaasni biyya sanaa sochii wanti biyya sana jiru amma nu eeyyametti amma karaa nu saaqametti mootummaan kun sirna dimookiraasii ijaaraa jiru, mootummaan kun biyya kana guddisaa jiru, mootummaan kun nagaa fidaa hin jiru jennee dubbachaa jirra jechuudha. Innaa immoo mootummaanis immoo tokko tokko lakki kophaa keenya miti. Nu ilaala warri jedhan hundu haa galanii. Warri bosona jiranis marii kana keessa haa galanii. Gaafsana rakkoon biyya kanaa hiikama jenneetu dubbannaa jechuudha. Isaanis achitti dhiibnee ofii keenyaas mootummaa irraa waan tokko tokko arganneetu nagaa fidnaa rakkoo biyyaa hiikna waan jedhu hin qabnu jechuudha. Namni yeroo baay'ee warra akkasii maal godhaa inni jedhu suni qabsoo keenyaaf bayeessa miti. Hamma dandeetti hundattuu himuu kan barbaadani namni waan hojjechuu danda'u hojjechuu danda'utu irra jira. Warri karaa nagaa deemnus hulaa guddaa cufnee gatii barbaachisus immoo kaffalaa qooda keenya fudhachaa jirra. Sirni dimookiraasiis immoo karaa kana biyyi baay'een karaa kana darbanii iddoo gahan jiru. Karaa keenya duwwaadha mana waaqaa kan nama geessus hin jennu. Karaan mana waaqaa nama geessu akka amanteessoo ta'e baay'eedha. Garuu hundi keenya mana waaqaa galla jennee amma hojjechaa jirrutti qooda keenya fudhachuu wayyaa jechuudha. Warri maa kana gootanii maa sana goota jedhanii tokko siyaasa hubannoo dhabuunis yeroo tokko tokkottiidha. Morkii hin taane keessas akka namni galu warri barbaadan jiru. Inni bahenuuf hunda keenyaaf bayeessa miti. Marii biyyaalessaa Itoophiyaatti amma ni taasifama jedhamu kanarratti yaadni keessan yookaan ejjennoon keessan maalidha? Ni hirmaattu moo hin hirmaattan? Lakki nuti hin hirmannu jennee hin beeknu. Garuu marii biyyaa hamma hin taanetti tapha qoosaa amma ta'etti akkuma filannaa keessaa baanetti hamma filannaa dhugaa ta'utti achi keessa qooda fudhachuun bu'aan fidu. Nuufis sabaafis biyya sanaafis bu'aan fiduudha. Akka addunyaatti yoo ta'e garee lachuu garee walirraa bilisa kan ta'e qaama bilisa ta'etu walitti fidee kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa. Mariin kun akka dhugaadhaan hojiirra oolu gochuudhaaf jechuu goota. Akkasuma rakkoon hiikamne yeroo fixuuf ta'a malee bu'aan qabu kan jenneef kanaaf. Akkuma biyya keenyaattu akkuma saba keenyaattu aadaa saba keenyaa amani keessa guddate kan Oromoo amanan beeku kan warra kaan isaan beeku maayin jaarsummaa garee lachuutu lakkaawwata. Garee tokko miti jaarsummaa kan lakkaawwate. Jaarsummaa ofuma lakkaawwattee ofuma immoo na araarsu jechuun garee kee yoo ta'e malee gareen biraa maaliif fudhata? Jarri kun bilisa jedhee maal godhee fudhata? Rakkoon keenya kanadha si galee gareen lachuu lakkaawwate walitti fiduu kan danda'u lafa kaawwachuu jira. Aadaadhuma keenya aadaa nuti ittiin jiraanne keessatti guddannee maal taane jechuudha. Inni kun lachuu miti. Lachuu jaan taane yaa waggaa jaha booddee wal gaafachuu dandeenya, waggaa tokko booddees wal gaafachuu dandeenya. Rakkoo biyya sanaa tasuma waan isaan hiikuudhaaf waan isaan gargaaran homtuu jiru akka kootti. Isaanittis warran beekutti hiriyoonni kochi keessa jiru warri beeku jira. Isaanis kanumanitti wanti